قرانا ما بريفت وان قبوف إلى ما نماتي لما فا أمو سينا يوكهو يادنو يروح يوت أورمو بعدت مقالت تمكنت إذا قدرسا دربات رسن أكمل جرو نافو فيجو كينيا تاجنا كتاجتي nama siyaasaati maatii isaa guutumatti nama siyaasaa ta'uu dhabuu danda'a. Siyaasaas hin beekan ta'uu danda'a. Siyaasaadhaan illee walquban qaban ta'uu danda'a. Hin qabanis jedhee yaada kiyyatti. Fakkeenyaaf maatiiwwan Hamzaa Boranaa, Jawaar Muhammad, Baqqalaa Garbaa yeroo isaan hidhamanii maqaa isaaniitiin qofa nama waa'ee siyaasaa hin beekne hedduu ija kiyya fotti yeroo Haydar kan jabarani jalqaba hogguun dura dubbadhuun si hime baran jalqaba waa'ee kanaa hoggumaan amma dura dubbadhuun si hime bargar tokko na gaddisiisaa tamaatii isaa si tuqeetuun ture baran. An politika isaan jiru innaa akkuma yaadannoo rifaatuu akka gaafa hayyoon Oromoodhaa hidhaman san ajjeefaman san rifaatuu guyyaa akka saniitu dhufee sammuu keessa na seenee akka malee rifadhe. Namtichi kun akkaataa inni itti hidhame dhimmi inni itti hidhame dogongora haa ta'uu haa baatu. Ammoo an ilmi namaa kan akka hidhamu akka tumamu akka ajjeefamu hin fedhu. Maaliif jennaan maatiis hiriyyaas narraa ajjeesanii laalaa du'aa argee jira. Maatiis narraa hidhanii ofiifis hidhamee namoota hedduu wajjin namoota baay'ee hayyoota Oromoo narraa hidhanii laalaa hidhamullee argee jira. Miidhama isaanii waan hin beekuuf miidhamni sun nama biraa irra yoo geesse hin haa'e jechuun keessi kiyya naaf hin qeebalu. Walumaa galatti mee wanta kaan siima mee walumaa galatti Haydar keenya na caqasi karaa gabaabsina. Firaa'oonaan gaafa yeroo isaa sani ani rabbii jeeti nama kanarratti dhiichisee kaan gubee kaan tumee kaan affeelee kaan waadee ani rabbii keessanii natti amanaa jee yeroo baay'ee ilma namaa kana cinquu ture. Akhira irratti hogguu dubbii dhugaa arkee dubbiin itti jabaate islaama ofii shaadaa qabachuuf ka'e. Gizee kana rabbiin akkam godhe? Akkam godhe? Hadiisa sirran beeku naa himee? Afaan isaa biyyeetti naqee. Afaan isaa akkam godhe? Akkana jechuun nuuf taayyin akkasii baane laata. Nu cafaqanii, nu tumanii, walii galanii, nu hidhanii, nurra caffaranii maal jechuudha jedhanii taayyeen tapha guddaa barsitii himeetiin jira asirraa gabaabsee baran. Taayyeen baartii kana keessatti shoora guddaa taphatee cubbuu nurra dalagee dhiigee ilmaan Oromoo dhadhamse ukkaamsee mana bareedaa fudhatee ijoollee mana barumsa qaqqaalii naqatee amata dabran kana keessatti nurra bashannanuu ture. Gaafa Jawaarii fi Baqqalaan faanachi agabuu tattaansan agabuun jiran ni kijibanii je'ee nurra dhiichisuu ture. Arra guyyaa keessaa walii garagalanii yoo rabbiin walii kaasee fandaatti godhe sha'adaa nurra qabachuu hin danda'u. Akka Firaa'oonaa rabbiin biyyee afaanin naqetti nuti sha'adaa isaatan amma nuti afaanin naynaa fedhan allayyaa walaa buusan fedha gaaraa walaa baasanii dhimmata Oromoo nuti nun dakalu isaa miti haganaa dhufullee warra yeroo gammachuu qaban nurra caffaree nurratti harka dhiqatee nurratti utaalee yeroo ifii wal dhaban dhufee ani uummata Oromootiif hin qabsaa Oromoo qotaan dhaqabaaju kana nuti arraas boruus iftaanis hin qeeballu dura dhaabbanna. Namni saba isaatiif yaadu gaafuma aangorra jiru gaafa bakka bareedduu jiru san fincila dhaabee wallolee silaa sababa keenyaatiin gaafa mataan nama keenyaa muramu gaafa caaluu hundeessaatu gaafa daalii gadhaantuu gaafa hayyoonni keenya ijoolleen teenya bakka agartee duutu san Abduu Jabbaar gaafa mataa muramee darbamu san gaafa san silaa fincilee ka'ee ummanni Oromoo bira dhaabbata. Arrammoo guyyaa keessaa dhuunfaa isaanii waan irra wallolan Allahu aalam ummanni hattuu haca barbaari abiyyiin haca barbaari taayyeen haca barbaari isaan guutuu warra nu gubbatti dhiigee keenya harka dhiqatee nu gubbatti farshoo dhugee cafaruu jiru nuti. Dhuunfaa mataa isaaniitiif wallolli taanaan arraan tana manarraa wal baasan mana walii kannan san nuti nun dakalu. Garuu akka ilma namatti waliif yaaduu fi walii rifachuu yoo jiraatu taate nuti taayyee osoo hin taane ijoollee taayyee san gartee tagartee inni irratti dagatee mootummaan tun mootummaa banni qufti nis ni qufti arraani muniiraan goojjoo takkaan qabata hulaa takkaan illee taatu ta'in ilmaan kiyyaa achi kaayata mataa kiyyaa ta'uu urqaa kiyyaa tadafka kiyyaa ta'in maqaa kiyyaan bitadde osoo maqaa isaa saniin goojjoo takkarra ilmaan isaatii bite
qabeenya ilmaan Oromooti kan inni keessa taa'u jiru kun manni inni kannanii fi har'a keessaa gabbaasan kun osoo guyyaa aangoo gubbaa taa'ee caffaru san qabeenya goojjota akka ijoollee isaatii miti ijoolleen isaa irra daandii gubbaa yaatu. Dhageessee nuti rabbi fira oonaadha irra booda aanna jedhanii qabsoo irratti nuti caffaruu turanii maal godhuuf taayee bira dhaabbanna nuti amma akkam nu godhuuf nuti. Ilmanni Oromoo tan qeebaluu hin qabu. Nagee hangasumaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami? Maal jettati kana geessa? Galatoo meetar jalqaba irratti carraa kennitee mana keetiin affeeruu keetiif wallahi hedduun si galateeffadha. Rabbiin si haa kabaju. Dalagaa seenuuf ariifadhaa jira. Nama xiqqoo isii dubbattee deemuu barbaada. Maaliif beektaa ati yaada itti amante tokko waan fedha keetii dubbachuu namni afaan si qabu tokko hin jiru. Suni mirga keeti. Waan sitti amante tokko jechuudha. Ati yeroo dubbattu haydar taatee dubbatta malee imaar taateen dubbattu beeki. Waan keessi keetti si amane ani taayee maaf deeggartaa ajandaa kana maaf bantaa siin hin jiru. Ani akka kootitti yeroo dubbadhu uf bakka bu'ee dubbadha malee maatii keellee bakka bu'ee dubbataa hin jiru. Garuu ajandaa taayee asirratti kaafnee dubbachuun ani akka kootitti sirrii miti. Maaliif yeroo hayyoonni Oromoo mana hidhaatti akkasitti dararamaa bahanii namaa miti bineensaallee jara booyaa bahesan namni haga taayee hayyoota Oromoo fi qabeenya Oromootiif uummata Oromootti baachan jiru. Wallaahi dhugaa dubbachuuf taanaanii. Muslima ta'ee lubbuu namaa baasuun beekisila haraama. Muslima ta'ee muslimni tokko lubbuu namaa baasuun ana osoo naatin dame garuu yeroo san taayee lubbuu isaa baasa. Akka rabbi borna gaafatu ammoo hin beeka. Maaliif homa facaafate deebi'ee haamataa jira inni illee. Maatii taayee irra rakkoon gahuu miti saree iddoo isaa keessatti dhalattee guddattee akka rakkoon irra geettu hin barbaadu. Maaliif taayee waan gaafa kana Facebook irratti baxaabbatu ofiillee baxaabbatu maatii isaatiin mari'ateetii miti beeku ofii isaa itti amanee hojjeteeti. Rabbiin ammoo tureen bulu abbaan haqaa waan facaafate haamata waan taateef waan facaafate haamate itti galee inni haa ta'u alhamdulillah. Maaliif ree kun kiyyaa rabbi irraa dhufe malee namarraa illee miti. Way humna teenna yookaan dandeettii kenna tokko hin taa'in haa hidhamu jenneenu. Omo inni kalee dalagatee fi mootummaan hin beeka waa inni dalage taa'ee maa hiiteen jennuun maatii isaa rakkoon akka ga'u hin barbaanu. Qabeenyi isaa rakkoon akka ga'u hin barbaanu. Maaliif taa'een gargaarsa eegalame waa kenni taafee sila. Maatii isaatii moo? Akka nama tokkootti maatii isaan gargaaru taa'eef jedhee gargaaru rabbii fi qabriitiif jedhee yoo gargaare malee sila akka gocha taa'eetiif jechuudha. Nama agabuu fi nama dararuun mamnuu kun dhooggaadha malee wallaahi sila haga ji'a sadii taa'een akka midhaanii miti bishaan illee akka argatu hin barbaadu. Garuu haraama akka dalaguun beeku akka hojii isaatiif jechuudha. Ifin yeroo sanitti aydar hin beeynaami waa inni jedhaa ba'e bare. Yaa waggaa bira isaa yaa ta'u waggaa irasaam jedha warri sun yoo waa jedhan. Akka inni hayyoota Oromootti baachaa bahe. Jawaar fakkeenyaaf nan beeku ani maadiin ta'uu anaaf jecha qabsaa'eeti kan inni hidhamee akkasitti qunca'ee achi keessaa bahe malee gurbaan kun maa saamamu Oromiyaan maa saamamtii jedheeti malee bar Jawaar akka nama tokkootti paarsonaalii jireenya VIP jiraataa jira Ameerikaa keessatti. Maaliif uummanni kun aga yoom gabrooma jedhee nuuf qabsaa'ee anaaf jecha hidhaa seene malee Jawaar jireenya eenyumaa olitti jiraachuu nama danda'u Jawaar beekatti. Nama lammummaa Ameerikaa har'a sitti hima taa'een osoo carraa Ameerikaa Jawaar qofa Hamzaa Booranaa Baqqalaa Garbaa jira. Dhiifama hayyoota guutuma walitti qabee jedhaa irra dhugaarra hayyoota Oromoo guutuma jedhee walitti qabee jedhaa irra dhiifama waan taateef akkasitti waan taateef waa'ee taa'ee asirrattuu ajandaa kana gootanii kaasuun ani garuu siin jedhee jira waan itti amanteeti wallaahi waan feete ajandaa feete kaasii irratti haasa'i garuu taa'een omoo fi facaafate amataa jira alhamdulillaahi kaleessa jara kolfaa bahee miti ammoo Jawaar isa caala bilchaataadhaara isaaf sagaleen ta'an amani garaagarummaan Jawaarii fi taa'ee kana hayyoota Oromoota biraatii wal qabate jechuudha. Ana akkamitti badhabeeta akka hubannoo kiyyaatti hundi hidhamuu baatee namni hundi tumamuu baatee namni hundi ajjeefamuu baatee nan gammada. Ilmi namaa kamillee hidhamee taayyeetti kaleessallee sirri har'allee sirri akka taayyeetti. Hayyoonni Oromoodha kaleessallee akka isaaniitti sirri har'allee akka ofiitti sirri. Mootummaa biratti ammoo dogongora. Mootummaa biratti dogongora. Maaliif jennaani wanni tokko anaa yoo sirrii ta'e inni irra dhaabamuu sirrii miti. Fakkeenyaaf amantaan kiristaanaa warra kiristaanaatiif sirri anaa hammuu sirrii miti. Maaliif jennaan garagaraa waan jirruuf amantaan garagaraa waan ta'eef. Wannan jechuun barbaadu maalidha? An akka mataa kiyyaatti taayee hidhamuu baay'ee gaddi. An amma taayeen baga hidhamillee hin jedhu haa ba'ullee hin jedhu garuu akka nama namummaa qabu tokkotti hidhamuu isaatti baay'een gaddi. Waa hedduu yaadadha akkuma reef isin jedhe yeroo hayyoonni Oromoodhaa marfamanii dararamanii roorroon garagaraa maqa balleessaan garagaraa muka jigarratti qottoota heddummaataa jedhan. Muka jigarra
waan godhadha gurguutuu umrii isaa fixate. Waan godhadha banii filaashii baankii hojii gamtaa Oromiyaa kan kenniteef loogoo filaashii baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabdu buukii moobaayilii xixiqqoo sararaanyaa fa'a walitti qabanii akka waan masaara makaleessa kennaniif kana walitti qabanii yeroo dabaa fi cubbuu akkanaa kana walitti deemu ilmi namaa ana akka nama tokkootti hedduu na dhaga'ama. Hedduu falmata maal jedhu. Ati immoo biyya san keessa jiraatte sirrallee hin beeku biyya san keessa jiraattee nagaan jiraachuu maaliif yoo dhiistee waa'ee kana birraati. Waa'ee siyaasaa kana birraa dhiisudha isaa. Gara garaa kennata akkuma ilaalchaan bifaan gara garaa yaani namallee gara garaa beektaa. Nu amma asirra akka barbaannu dhugaadha namni hidhamuu taayee itti gammannee osoo hin taane seenaan kaleessaa sun haa yaadatu. Warri kaarrallee biltsiginnaa keessa ta'anii uummata kana sakaalaarani. Harmee ayyoolee Oromiyaa mana irra gubaa jirani. Uummata kana dararaa jirani. Nuti barka achi uummata kana kaa'anneef jechuudha. Akka harmee haadha keenya boochisanii honnaan jara akka summiitti roobsanii bari. Kanaaf achi hin kaanne. Garuu nuti kaleessallee Oromoon gara laafessaa namaa dhiifamas namaan godha. Garuu ayyoo boochisaa kaleessa waan nun jedhame hunda jechuudha. Namoonni hedduus callisanii nu miidhaa turani. Gurbaan kun ol baasee Oromoo kana xiqqeessaa ture. Kaan Ingirisaa jedhaa. Nutti dhaarataa ture jechuudha. Arrafamaa ture shanee jedhee arrabsa. Kaan Ingirisaa jedhee arrabsa. Kaan warri cuukkoo kalee garaa keessatti kuufatte cuukkoo ol deebisanii nyaattee nyaataarti. Saniif lagannaa gooteette cuukkoo nyaataarti nuun jedhaa turan hayyoota Oromootti jechuudha. Namni Oromoo gane mucaan diimaan jedheera gurbaan diimaan duruma gadabbate. Namni Oromoo gane yoomillee hin milkaa'u ilaale. Ammallee jarri kun jechuudha. Ganaa wal nyaataa jiran. Uummanni kun faayidaa aangoo ofii malee faayidaa wuksii ofii malee saba kanaaf namni dhugaa dubbannu jarana. Namni saba kana ayyoo kanaaf qabsaa'ee dhaabbatee achi keessan taa'u. Yoo jiraatellee afaan isa qaban. Yoo saba kanaaf dhaabbate. Yoo uummata bal'aa kanaaf kan dhaabbattee hidhattee ati waa saba kanaan dubbadhe taate si ukkaamsani. Nuti hidhataayee gammannee miti. Garuu gurbaan kun kaleessa nurratti geerraa ture nurra dhiichisaa ture. Inni uummata Oromoo harkaan dhiqatanii VAT ittiin jijjiiranii akka barbaadanii mana biyya barbaadanii keessa bitatanii biyya barbaadan keessa baqatanii jiraachuu danda'an. Dhiigni ilmaan keenyaa dhiigni haadholii keenyaa ammallee ganaa iyya. Mee rabbi jedhi ayyoo waa takka hin qabne uummata miskiina uummata gara laafessa kana akkanatti boochisaa ibiddaan bobeessaa rabbi an jechuudha bara wayyaanee san caalaa ibiddi nu qabataa jira. Summii kana hundanuu maal godhe uummanni miskiinni kun mee? Yaa rabbi mee rabbillee gaafa tokko aangoo ergisa. Mallasaa bar biyyeen mallasaa bar du'aan irraa boqote. Jarlee hinduuti. Aangoon kunillee hin dabra. Aangoon hin jijjiirama rakkoon qabu. Uummata kana uummanni kun eessallee naqu inuma jiraata. Sabni borullee inuma jiraata. Uummata kana maal irraa boochisan? Mee akkam taana nuti? Eenyuun deeggara? Eenyuun dhiibna? Kamtu Oromoof mala? Duraan Oromoo aangoo dhabe jennee Oromoo qabsaa turre. Qeerroo itti dhiiga dhangala'aa ture. Har'a hoo ilma Oromoo jennee achi kaanne maal taana mee nuti? Innis jechuudha ilmuma jaraati yeroo ila guddate kunis namichi. Warri OPDO'n dullattiin guutuun isii jechuudha. Ilmaan wayyaanee guddise. Ilmi abbaa caalaa bari. Kana waan ta'eef nuti waa'ee taayee nullee yaachisu nullee boochisu ilaalcha namoonni tokko tokko hadha goota ta'anii faarsanii illee jiranii nuti taayee kaleessallee wanti isaatti wanni jennee saba kana ammaa dhaabbachuu dhabeenne malee hidhamuu isaallee hin barbaannuti. Garuu faayidaa ofiirra wadhaban malee doolarra wadhaban wuksii ofii wal jedhaa jechuun faayidaa wal jedhaa tuttuqan. Kanaaf wal doorsisaaran. Kanaaf malee saba kanaaf jecha kaleessa eessiira taayeen kaleessa hayyee gaafa uummanni kun ba'u maa dubbachuu dhabe har'a faayidaa waliirra wadhabanii summii walitti ta'anii jechuudha wal balleessaaran. Yaanni kiyya kanumaan galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni amantaa musliimaa warroonni amantaa biraa sham. Hin dhaga'ama. Bakka jiraattu duraan dursee yaada kana nama baneef waa lama irraa hubanna. Wanti lama irraa yoo hubannu waa lama jechuu barbaadna garuu callisuu caalaa something is better nothing callisuu caalaa jennee dubbachuudhaaf hin dubbannu. Itti yaannee wanta silaa dubbatamuun qabamu think before speak isa jedhamu san itti yaannee yoo dubbannu waa'ee taayee irraa dubbachuun nun fayyadullee nu fayyadallee
yaadni dubbannu